ilmaan kiyya facaasee dhaqee baadii waan barbaadu siin qabu. Akka deemeetti isaa beeka. Garuu rabshuma kanarraa dhaabbi akkatti dhaabbi. Rabshaa halasaa inshallah lubbi jee boru ganamarraa kaasee garteemi hin dhaabaasii. Ajaa'iba immoo daraartuun isaa akkam jetti. Daraartuu harka keessaa qabdee jechuudha. Akka bahar qabamu harka keessaa qabdee jechuudha. Bara jechaati jirtuu himaa jira bara. Boruun dhaqee baasaa akka inni gabboon hin godhaa. Haysii fi hassa wal quba qabda jechuudha. Bahar nyaadhamuuf haratti. Ani amma bahar yoo barbaadu maal namni ilmaan isaa maatii isaa jibbee deemu jiru maal jeetiin barbaada. Waan hin barbaadu hin qabu. Ani rabbiin narra haa galchuu bara. Fatiyaa atis akka aaraniin jette Oromoon qoraan hin darbanne waan bobeeffatan dhabanii jiran. Tanaafuu atilleen dhugaadha bahar waan inni sirratti oofaa jiru tana hunduraa quba qabna. Dhalaa taan sirra fiduudhaan dhalaa deemuudhaan har'a kunoo bikka kanaa yoo mute. Garuu gaawwanni takka hogguu taate isaatu kana ta'e jechuun qabnu Fatiyaa isaatu kana ta'e jechuun qabnu. Waan kanarraa gabbaafnee gorsani taatii fi tun ammaan garuu akka kiyyatti Fatiyaa wanni tun baharii gorsani taati je'eetiin amana. Ana akka kiyyatti gorsani taatii gocha takkaa irratti raawwataminiitu bahar irratti hojjetamaa jira. Tanaafuu gorsani taatiif je'eetiin amana. Barbaadu garteemi. Ifin dhaqee baruu barbaadaa sababa maalti bikee yaani eenyutu mirkeessaa heetu dhaqi feetu as taa'e waan jettuun jee ani hammishi rabshaa irraa dhaabbatee kara deemu jiru san kara gara haa deemu. Dhagee saasan dubbii dhugaa dubbii dhiiraa taniin siin jiru nuti biyyarraa dhufe bikkuma ati itti dhufte bikkuma ati beektu san Nuuraddiinis manuma isaa ni beekta anis manuma kiyya bikkuma san jirra. Jijjiiranni haasawtiin jiru. Gizee si barbaannu bichaa deemnee bikka ati beektu bikka duraan dhaqu turte dhaqu jirra. Ati yoo biyya kana keessa dhalatte bikka duraan galtu bikka duraan namni itti beekurraa maa jijjiirratta. Duuba kun dhiirummaadha bikka jijjiirrachaa bikka duraan deemtu lakkistee tamaam goda keessa deemaa baharuma dheedhee bahar dhokattee asiin dooniin bahar dheedhee tumaa bikka san deebi'aa jirta jechuudha bikka duraanii jijjiirrattee. Haa yoo dhiira taate bikkuma duraan si beekan bikkuma duraan si beenu si barbaadu si garuu sankaa maan taa'in nuti halkanii guyyaa achi dhaabbachaa jirra. Si gara adeera tun dhiirummaan jaamtu. Ilma namaa ilma dhiiraatti akkas godhanii kophaa baafatanii nama kophaa qabanii nam meeqaan akkas godhuunis dhiirummaan jaamtu tun dhiirummaan kiyya. Amma dhalaattee daraartu jettee kana inumaa daraartuun har'a waan ajaa'ibaa fiddeewu. Hassan daraartuun si dhufu jirti. Gadhiisee amma. Daraartuun si dhufu jirti maallaqa asirratti idaalee si kanninaatiti mucaa gadhiisiiti bikkaan jiru hoonu dura wal tafaan daraartuun ni dhufeetti ammaa viidiyoo si harkee sababa si irrattiin ol beemaruu hin dee'u tamaam daraartuun dhufu jirti amma godee turraa as beeytiti hoonu wajji ol tafaame obboleessa kiyya bari yoo ati mucaa kana dhiibne wal fixuun keenya waan oolamne nagee keetiin gadhiinnaan tamaam akkatti sirraa baafnu hanguma ati isa tumtisanuu tolchinee. Tamam nutummaan ati warra biyyaa dhuftan jettee tokko tokkoon tolchineeti akka ati ilaal namummaa namaa beeytee nama kabaju si godhuu teenye nuti akka ati Oromoon tun iddoo waa safaaxaan taatu jettee akkana ilaal suduuda kee qabattee Oromoo kabaju si godhuuf teenye Oromoon ati keessa cafaqaa turte san tabaar duraas cafaqaa turte dila ta dhabamsiiftee jiraachuun dhabduu gana si baasiifna si fi fakkaataa kee warraa si dhalatee hin baane. Tamam nuti biyyaa dhufnee kottaan godhaa kunoo isinii galaa. Biyya isin qabdan biyya mootummaa qabaa nuti mootummaatti isin bal'aqnee jira adeera kiyya tamaam waanuma takka har takkaanuu harakaata godhuu hin dandeessu kana beekaa. Guyyaa Hassan barbaadu ijoollee isa wajjin deemtu barbaaduudhaan bikka hunda deemnee mana Oromoo dhaquudhaan barbaadaa jira nama kanaan beetanii jennee ijoolleen bikka qabdu ijoollee as keessa dhalatte duraanuu warra Oromoo ofirraa achi dhiibu ijoolleen nama akkasiiti warra Oromoo tuffatu sanuma jechuudha bara warra Oromoo irraa achi dhiibbatu warra kaan biyya dhalatan warra biyyaa dhufe. Nuti asitti dhalanne jaanii hanjamu jiran garuu har'aan rabbii beekan laal isaan as keessa dhalataniiti nutummaan biyyaa dhufne kun baqachiifnee barbaadaa jirra nu dhokatanii jiran akkasumaanuu nu dhaadatan nuti asitti dhalannee bar nuti warra biyyaati jechaa warri biyyaa nama dura dhaabbataa maan dura dhaabbatanii nu wajjiin waliin faamne nu dura dhaabbachaa jiran akkasii warra biyyaati jaanii dhaadatan. Inshaallah ta'ala biitiin tasaaniin taane biyya rabbii tarabbiiti biitiin hatta yamaniyu warruma biyyaatu asluma biyyaatu
mootummaa dheedhee firraa kaastee firraa dhoorkaa jirra. An biyya tana maashaallah abba feetee firraa kaastee wajji dhaabbattee jechuudha. Akka isaanii wajji dhaabbattee karaa mahakamaa wajji dhaabbattee firdibeetii yaadni firdibeetii wajji dhaabbattee firraa sitti daba waan ni ta'u siifidhaa jiranii jechuudha. Biyyi tun biyya akkasiiti. Mush biyya asi dhalatteedhaaf rooroo namarratti ooftuu miti. Tana beeku qaba Hassan dhokachuu dhiisii didii. Tamam jeedallumaa tututu ogguu abelleesse dhokataatiti nuti tiitichaas nun hin jeen nuti tiitichaa misii tiiticha hawaa belleessee dhokatuti. Tiitichaas nuti hin jeen tiitichi maateettu kun karaarra deemeeti bikka ati beektu bikka dur hundarraa si muree toora duraan babaatu sammee bebeehuun amma siin nama bikka san hundarraa si muree bar galaa fi deeminsa si kutee si dhokachiisee jira bar tiitichi maateettu kan agartaami nutuma tiiticha kanaattu karaarraa si meessee jira dhokattee jirtaa bar akka keenyaatti nuti bar mana keenya Nuuraddiinis mana isaa taa'ee haasa'u jiraani mana kiyya taa'eetiin haasa'u jira tamam bikka ati beektu jechuuqi yoo ani gootuu feete maal dhokattaa miti achuma koo waan godhe tiitichi maateettuun titu bikka ati beekte sii taa'ee bikka ati beektu dhaquutu si barbaadaa si jala dalagu jira ati dhokatteeti akkasii nuu dhaadatta dhokatee namaan dhaadatu ilmi namaa dirree bihin namaa dhaadata tamam dirree dhiira taanaan dirree baatee deemu bahar akkasii qabdee akkas godhuunis ilma dhiiraa dhiirummaan jaamtu dhalaa jettee kun dhiirummaan jaamtu dhalaa jettee siigalee san akkanatti baalli kaayyattee biyyattiin dhaladhee as keessattiin dhaladheeti abbaan fedheen waan ni godhaa tiiticha jechuun tun tamam siin baaftu nuti tiitichaa miti nuti ilma Oromooti ilma namaati tamam siiha Oromummaan qabne afaan Oromoo barta malee Oromummaa siin qabdu afaan keessiin sigara ableesai aadaa namaa leellisu malee takka aadaa ta'e yoom leellistee beekte nama aadaa namaa leellisu isin warri as keessa dhaate nama aadaa namaa ol qaqqabuutu nuti Oromoo ittiin jaa Oromoon Oromootti beektu aadaa isin leellifte malee aadaa namaa leelliftu Oromoo yoom Oromoo roorrifte haa Oromoon Oromootti roorriftu sigalee Oromoon Oromoo cina dhaabbatti malee arra isin Oromoo biyyaa dhufte tuffattanii tamam akka fedhan godhaa nuti asit dhalanicha aadaa namaa leellisaa jettan tama mush akka isin nama gootan kana Yamaniin naman gootu waan isin oofaa jettan kana Yamaniin warri biyyaa akka naman godhu tun isin eegalu garuu yoon sirrii isin galchine fakkaataa keetiifi Hassan fakkaataa keetiifi atis yoo nuti sirrii isin galchine nutummaan irra tiiticheettee kun arkuuf teessa tamam waliif tetteenye tana laal birraa waan ibduba deebi'uun qabu Nuuraddiinis akkasumatti ibduba deebi'uun qabu isaas wal nu dhorkite wal lolchiifte anaarin fi seeraatus arra sababa ati bahara kana wajjin jirtu irratti an garaadhaan buufadheef tamam itti faraddeetuma isaas waan hin taane goosi jirtu faradee waan barte kun baanni danda'a biyyattaa galchu maaliif ani anaaf maal jedhu la intaay maal saakasa ani mashaakila isaas dadhabee yaa isaas dadhabeetiin jira illeen qaadhimaa hayyee ture kun wanni hundinuu waan amma qaadhimaa kee ture eenyuuf himuu jirta sa maal raawwu jirta saawwan ani ban jaalanne isaan qaadhimate dhugaa karaa warraati amma gar haasawaa biraan haasayini kay gurbaa kabeeritu ni beeytalan nama si qaadhimee ture ungalaatu bilbili la barin beeku wayin fuula saa wallaala nin beeku jechuun bilbila isaa ni qabdaare kaawwitti muf dubbatu something am naafinni hayyee maal jecha jirta san hundiraanu aadida yaani yamanuma keessa jechuudha aadani saadinaatu deeme yoon inshallah rabbi yeroo baharu ayyam annaan fakkiyaan dhugaadha aadan ati biyya kana keessaa fi wanta isaa siif beeka ani amma eegan biyya sana dhufe aadan sanu karaa ta'e karaa hamiin goranii siin beeku dhugaa dubbachuudha ani dhufe sanaan dhufe dhufnaa xayyaara rabnaa sanaa kanu ilaammaa sanaa kana keessa hin jira ajaa'iba mee atumaa silaallaa afaan keetii silaallaa gakkootu mee inshallah gakkootu walumaan barbaannaa anaa fi Nuuraddiinis إلا أمور التلوف نردف توضخ إياه أن لين شو عن نخيس يروح قرو تليفونه والبسنة والبرندون إن شاء الله واهي بحر باصورتي نافي Nuuraddiin حاجات أمور جرا أكان تاتو كملهم تاتو هنان تاتو بورتان تاتو تولان تاتو بحر نبام مه درار تونيس أكان ما جاهر كخيساق أبوتي هيا برون دك إيه جباس هاتي هادوف تو إيه جب كبيتها ندرة ديمتين مهاجي ستوي ربي نقول نهاجو amma dhumi isaa wajjin yaa'ii nadhoo inni deddeemuun san wajjin yaa'ii godaanoodhu rabbi baannarraa galchu anaaf ilmaa kiyya nagayaan jiraanna
واتكنتان أنا ما كنت تكنا توقفتوا هيجا أرا كلام دل مسوس جرا إن شاء الله تعالى وين الرا البيوان كناسة درارتوني وفهتون أركي وان كان البيها تتم مناسة درارتون باسبرات أبديو هنوني باسبر جرتي واللي أكا خيسا قبدين سانو هواجي يسوه بوسن وهم دا وبنا بحرني بحياتنا دا تكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول نجرا